danda'ee ilaaluu danda'u. Dhugaa isiniin jira. Ammallee dubartan deebi'aa jira kanaafuu. Anillee baay'ee ofitti baay'ee jechuudha yeroo xiqqoo takkatti jechuudha. Ji'a beekaa ji'a xiqqoo nagaruu danda'u. Maal naan jedhe yeroo inni kun immoo asitti jechuudha akka ispoortii jalqabe akka kiyya baddaadha bara 1999 kun. Hello. Akkam jirtan nuuf akkam jirtan firoota keenya kabajamtoota keenya hordoftoota keenya akkam jirtan fayyaa jirtanii nuyi nagaadha nuyi fayyaadha waaqaaf galanni haa ga'u. Hello akkam jirtanii nagaa keessanii ani nagaa galata rabbii isin akkamii torban akkamitti darbee nagaa galata isaa nagaadha innis. Fayyaadha torban akka gaariitti nuuf darbaa jira firoota kiyya addaan babbannee jirra. Isinillee karaa sarara keessatiin maaliif baddan didaa argaa keessan hin badinaa akkatti viidiyoo nu hojjedhaa malee nuun jechaa jirtan sirriidha. Xiqqoo samoona kana anillee hojiidhaan biizii ta'eetan jira hojii gaaraa jira uma beektan san hunduu amma karaa sa'aatii 10 galgalaa jira. So video hojjechuun qabeedheetan hojii kiyya fixadhee dhufee as taa'ee isin fuuldura studio seenee isin fuuldura taa'ee firoota kiyya akkam jirtan fayyaa jirtanii waaqaaf galanni haa ga'u nageenyi waaqayyoof jaalala keenyas bakka jirtanitti isin bira haa ga'u waaqni isin haa eegu isin jedha. Egaa kabajamtoota keenya har'a maaliif dhufnee isin waliin haasa'uuf kabajuu dhufne inni immoo didaan har'a anatu har'a faamilii kiyya barsiisaa isaan waliin jedheera har'a faamilii didaa isin waliin barsiisuuf dhufneerra didaan immoo didaan daa'ima ta'e maal fakkaata mee waliin laallaa mee nu hordofaa ka hordoftoota kiyya har'a tokkoffaa sarara keessatiin isin hunduu jechuudha. Dida argaa kee maaliif abbaa keetiin wal nu hin barsiisne naan jettan baay'inaan haadha kee akkana warri hin beekne jechuudha. Haadha kee miidiyaa irratti nu qopheessita abbaan kee warri naan jettan hin jirtan. So isa kana isin nu beekuudhaaf jechuudha sagantaa kiyya qabadhee har'a isin fuulduratti dhiyaadhetan jira. Firoota kiyya abbaan kiyya sanaan dura warreen chaanaalii kanaaf subscribe maatiin taane jechuudha isin hunduu maatii taatoo akkasumas subscribe fi share like nu godhaa wal bira haa dhaabbannu isin jedha tole karaa viidiyoo keenyatti haa gurruun isin jedha. Egaa waan hin jedhu qabu egaa warreen inni waan jedhu qaba waan nutti agarsiisu qaba suuraalee qopheessee jira innis maal inni suuraa faazar isaa walii fi maatii isaa waliin ka'eedha. Isa kana firoota kiyyaa wantana ani isinitti himuu qabu warreen beektanii jirtanii warreen hin beekne immoo jechuudha abbaa kiyyaanan wal isin barsiisa warreen isin barsiisa osoo hin ta'in jechuudha. Firoota kiyya akka tasaa ta'ee abbaan kiyya lubbuudhaan hin jiru. Inni kun immoo gadda guddaatu natti dhagahame. Abbaan kiyya ogaa na jalaa boqatee waggaa tokkoo fi ji'a waggaa lama guutuuf jechuudha. So abbaan kiyya na jalaa boqatee jira. Abbaan kiyya warra salaaleeti salaalee karaa fiichee kan akkasumas immoo abootee dagamu achi tureeyyuu dhalataa achiiti anilleen salaalee taa'eetan tureeyyuu firoota kiyya abbaan kiyya osoo agartanii anuma fakkaataa an isumattan ba'e firoota kiyya baay'een jaaladha abbaa kiyya baay'een jaaladha
abbaan kiyyas haati tiyyas jechuudha baay'ee na jaalatanii baay'een isaan kabajaa eebba isaaniitu asin nagee ani hangafa isa kanan isin jedha firoota keenya ani hangafa jechuudha mee footoo isinitti nagarsiise jechuudha ilaali kennu. Suuraan kun dhugaa dubbachuudhaaf dhiyoodha. Dhiyoo faatanii miti. Bara 2005 no. Bara 2004 irratti kan ka'e. No 2003. Bara 2003 ka'e. Bara 2003 ka'e didittiin kaalaala abbaan kee kun isa fakkaatu. Ay magala haadha keessi fakkaata isas abbaa si fakkaata garuu yoo isheenis magala waan taateefu abbaan keessi magala waan ta'eefu wal fakkaata. Bakka isumatti hambee jechuudha. Garuu karaa onnoo keetiin isatti baate. Dheerinaanis karaa jechuun amalli kee jechuudha. Amalli abbaan kiyya dhugaa dubbachuudha. Nama jechuun ofitti jechuun koroo sun ta'e jechuudha keessa isaa qulqulluudha. Nama wallolee ta'u ganama dhaqeetu marga haametoo jechuun dhiifamu naa godhi balleessitan jira abbaa jiru dhugaa jechuudha. So baay'ee na jaalata didhaa kiyya naan jedha didhaa koo didhittii kiyya naan jedha. Inni baay'een jaalladha. Ifin xiqqoo ijoolleen isa aarsi jechuudha dhiifamu naa godhi jedhee kottee irra dhufa dhugaan isin jedha. Inni footoo tokkichi kana. Diditilla asitti waziin irra yaa'ee jirti. Fuula kiyya miilaan. Suuraa isaa wajjin guyyaa tokko jechuudha. Fuula kiyya ilaalme. Mucayyoon tun jechuun isee mucayyoon kinoo shaashii uffate tun jechuudha. Obboleettii abbaa kiyyaati. Amma biyya alaa jirti. Biyya arabaa jirti jechuudha. Salaale. Haati tiyya warqii fakkaatti nagarti. Kan kinoo na cinaa taa'e gurraachi sun immoo jechuudha. Wandimmuudha. Maqaan isaa wandimuu jedhama. Amma ijoollee lama qabeen. Ani gana ilaala firooti. Inni kan jalaa sun immoo isaa. Xiqqishicha guddateera inni illee guddaa ta'eera. Isaan kana. Kanaafuu abbaan kiyyallee harma tokko kan footoo kana jechuudha. Footoo baay'inaan hin qabu dhugaan isin jedha. Footoon abbaa kiyyaa isa kana haadha kiyya wajjin ilaalas. Kunis guyyuma tokko jechuudha adda isaan kaatanii. Baay'ee jessimeedha dhugaa dubbachuudhaaf. Haati kiyya baay'ee fakkaattee jirti nagartuu. Itti bareedeera. Ayyaana natti fakkaata guyyaa ayyaanatti akkas kaatan natti fakkaata. Baay'ee bareeda. Guyyaa ayyaana kaanii inni biraa immoo jechuudha asitti jechuudha footoo gidduudhaan hin qabu tureyyuu footoo abbaa kiyyaa baay'inaan wajjin kaanii wanni nani akka guddaatti gaabbumaadha viidiyoo isa wajjin hojjechuu dhabuuf akkasumas footoo isa wajjin baay'inaan hin kaanii baay'ee ofitti gaddeera guyyaan kun immoo abbaan kiyya na jalaa dhukkubeetoo jechuudha yoo mana bataskaanatti galu jechuudha nan qorrabsiise tureyyuu qurbaana fudhatee ta'u. Akkatti isa uffisee ta'u ganama horataan jechuudha. Ganama horataan isaa 12tti isa qurbaana fudhachuu akka yoo deemu jechuudha uffata akkatti uffisee ta'a. Ilma koo akkamii malaakii na fakkeessiteeti ergama waaqaa na fakkeessite jechuudha. Natti marame inni kun yeroo san jechuudha. Baay'ee bareeda ani uffatee jechuun adusan manattan ture. Asitti immoo jechuudha qurbaana fudhatee yoo deebi'u jechuudha abbaan kiyya asitti jechuudha akkuma argatan jechuudha waggaa 2 ta'ee jira abbaa kiyya baay'een jaaladha abjuudhaan natti dhufa akkamittiin akkan ibsu jechuudha hin danda'u jechuudha qurbaana fudhatee yoo gad deebi'u jechuudha inni kun isa kun abbaan kiyya baay'inaan jechuudha footoo wajjin hin kaane baay'ee gaddeetan jira baay'een jaaladha. Jechatu na hanqate jecha jaalala isaaf qabu ibsuudhaaf jechuudha rabbi jechuudha lubbuusaa hamaa wanta nama jechuun qabu isa kan jannata naatichisu faazariidha dhugaa dubbachuudhaaf yeroo dhiyoottan isa baree baay'een isa jaaladha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha
Ani suuraa isaallee danda'ee ilaaluu hin danda'u. Dhugaa dida caalaan suuraa isaa danda'ee ilaaluu hin danda'u. Dhugaa isiniin jedha. Ammallee dubartan deebi'aa jira kanaafuu. Anillee baay'ee ofitti baay'ee jechuudha yeroo xiqqoo takkatti jechuudha. Ji'a beekaa ji'a xiqqoo nagaruu. Danda'u. Maal naan jedhe yeroo san bakka amma yeroo san maal naan jedhe baay'inaan hospitaala nan geecha jechuudha. Hospitaala geechituu didhaa adiraa mucayyoo tana akka hin dhiisne mucayyoon tun nama gaariidha. Ani mucayyoo tana si filadheetan jira. Adiraa ani si jalaa du'uu hin danda'a. Adiraa qaalii kiyya naa eeginaan jedhe baankii jechuudha. Na jalaa deemee sin jedhu firoota kiyyaa. Fayyadaan jedhanii asuma dagaaguu jechuun akkuma abbaa kiyyattan isa jala dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Mana yaalaa geechan yoo fidan arguun barbaada jedhee yeroo dhumaatiif yeroo hospitaala fidan nan yaadadha. Guyyaa san bakka fuula isaa argee akka fayyine nan beekee garuu hamaan ta'u nan jedhe. Ani abbaa kiyya baay'een jaalladha. Maalidhaa baay'inaan wajjin baay'een deemee karaa. Ifama wajjin ammoo egaa hordoftoota keenya amma immoo jechuudha didaan jechuudha yeroo daa'ummaa footoo yeroo daa'ummaa ilaali maal. Namni timaatimii keessa dhaabbadhee tan jechuudha footoo ka'ee inni kun bara 1995. Suuraa kana gochaa fidee. 1995 footoon qabu footoon baadiyyaa jira baay'inaan jechuudha 1995 gowwaa fakkaate tan jedhu timaatimii gowwaa. Akkaataa footootti kaatee baay'ee nama kofalchiisa. Isa kana waggaa meeqa jechuudha? 97 malee ifama waddi. 97 jechuun meeqa? 97 jechuudha. Amma waggaa 14 waggaa 16 waggaa 16 ta'ee ture. Tun immoo jechuudha waggaa 17 irratti jechuudha. Amma ganaa jechuudha fanadda'u kiyya ganaa. Fundaataa akkana bareedummaan akkatti narraa mastaawatii walawwalameen fakkaata. Mastaawatii walawwalameen fakkaata dhugaan sin jedha. Abee asirratti immoo bakka hin danda'amtu garuu qoy maalirra akkamtee jettee? Ayi wannoo dhaqaayi footoo kee wanta baay'eetu jira. Editii dhaqaa editiin duraanii. Ayi baay'ee bareeduudha. Ayi qaayi. Inni kun immoo. Asitti jechuudha akka ispoortii jalqabe harki kiyya guddaadha. Bara 1999 kun ispoortii ganaa jalqabu kiyya simintoo manatti xaasaa keessatti simintoo guutee ta'u jechuudha. Ispoortii kaasaa akkana. Inni kun immoo gammachuu caalaa fi lammaa caalaatii ani didaa caalaan jedhama. Ijoollee kana lamaan ani aktarii fakkaadhee jechuudha. Aku juga main nama kofalchiisa. Jechuun bakka ati bakka. Bakka namni yoo natti dubbata jechuudha nan aara jechuudha. Itti baadheetii maaliif akkatti na gaafatan? Itti baadheetii natti goma baadha kootu ka. Namni sibiila baatu lakkaawwan sammuun isaa diffinneedha. Bakka humna ani malee namni humna qabu hin jiru. Ganaa meeqaan qabu dubbee ganaa dhabee harki kee beekama. Bakka jechuun editii godhe malee ofii kiyyaa buqqadhee nagartu waan seetan fakkaadha. Namni mataa qullaa kee bakka istaayilii. Nagartu barbaasoo ilaala barbaasoo ijoollee lamaan ta'e bareedan. Kun lamaan amma guguddatanii footoo isinitti agarsiisaa qooyi. Guddatanii amma. Ilaala isa kana. Inni kun immoo yoo garaajise. Mojo jechuudha. Garaajii hosseen. Asitti nama guddaa taatee bakka. Akkati cululuqxu furdaadha ittiin dhugaan isin jedha. Cululuqxaa. Inni kun yoo. Asirratti immoo zannaacii maaliitii kun immoo? Zinnitti erga amma immoo jechuudha mojoon seenu kaasatti. Kolleejjiidha kun fixxee kolleejjiidha fixxee jechuudha. Zuwaayoon deemudha kan ifamu. Zuwaayee kun. Zuwaayee. Isa kana inni biraa immoo jechuudha.
haadha xiyya wajjin laal. Asitti moolaal. Hiriyoota kiyya fakkaatan ijoollee kun. Hiriyoota kee fakkaatanii. Obboleettii xiyya fakkaatu haati xiyya. Maazariin obboleettii xiyya fakkaatu. Curuq xangarummaa innis akka fakkaatan moo akkam? Tsadaa inni kaa nurra yaate. Haati xiyya. Mee haadha xiyya illee laal. Gizee sanii nafni ishiillee baay'ee bareeda. Nafni ishiillee akka ammaa miti. Gizee san daa'ummaanis jira. Garuu daa'ummaa miti bakka waggaa onnoo nama kun gammachuun waggaa meeqa asirratti waggaa 10 hin caalu. Waggaa 10 gara 13 akkana hin caalu. Amma meeqeen ta'a? Ara waggaa 18 hin ta'a. Maarree waggaa 8 dura jechuudha maazariin. Inni kun immoo asitti la didittiin. Didittiin istaayiliin ishii tutta uffadhe kaa'e. Tidak terlalu, ada yang nejir. Dhugaan jedhaaf baay'ee nama kofalchiisa. Jechuun nama das footoo faamiliidha. Isaan waliin akkatti kaate gara faadara yeroo san eessa deemee jiraayyuu garuu. Abbaan kee yeroo san jechuudha dhugaa dubbachuudhaan qooqa ture. Qooqa jechuun magaalaa qooqaa isa jedhamu jechuudha. Xajjii dhuguu deeme yeroo san jechuudha. Ilaala akka viidiyoo wayii jechuudha hojjetee ture isa wajjin. Obboleettiin xiyya lamaan biyya alaatti yoo galan jechuudha. Video recording godhee YouTube irratti gadhiisan ture. Yeroo du'u abbaan kiyya boqotu san jechuudha. Maalan godhee video san laalaa ta'u jechuudha. Sammuun kiyya dhugaan sin jira bakka nan jeeqame video san achi keessaa nan balleessi nan gate bakka. Na isa kanan sin jira firoota kiyya. Wanti jiru kana video foto baay'eetu jira dhugaa dubbachuudha. Foto baay'eetu jira. Dubbii isintti baay'isuu dheetanii. Fuulduraaf jechuudha. Footoo gidduudhaan jechuudha. Baadiyyaa deemeetu footoo jiru fidee dhufeetu jechuudha. Isinitti agarsiisa. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabajaa horaa bulaayii dubbii isinitti baay'isu. Wanta ati jettu. Egaa mana godhaa ani karaa kootiin xiqqoo suura kana yoo ilaallu xiqqoo hora bashamee ture garuu amma deebi'eera karaa kootti egaa kabajamtoota keenya suuraa adiidhaan immoo daa'ummaa isaatiin ka'e immoo baay'ee fataana godhee jira. Baay'ee das nama jedha baay'een gammadee waan jedhuun qabu. Karaa kootiin hin gammaddanis xiqqoos hin gaddisan jedhee yaada garuu viidiyoo kana gadhisu jechuun beeku baay'ee sin gaddisiisee ta'uu danda'a. Ani gadduun barbaadu. Baay'inaan jechuun sarara keessatti biyya abbaa kee wajjin abbaan kee waan naan jaaniif jechuun yegiddii beekuu qabdan. Malee ani akka kootti hin barbaanne tureyyuu jechuun bakka warri beekan hin beekan warri yeroo baay'ee baankii akkas jedhee jettee hin teertan. Osoo hin boqatin garuu isheedhaan ana maal naan jedhee adaraa micayyoo tana jechuudha. Yookaan immoo haadha manaatiin adaraa baay'ee alamituu jedheen maqaa ishee alamituu jedhee maqaa ishee. Maqaalee nama moggaasee tureyyuu alamituudha mana keenyaaf alamitaa tanaan jedhee tureyyuu. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuun tasa na jalaa ta'e tasa dhabnee tasuma jechuudha. Jaarsummaa kiyyaratti xumura isaa jechuun manatti xumureera. Jaarsummaa guyyaa cidha keenyaatti nuun jennee. Isaayyuu akkas bakka. Haa ta'u waa'ee isaan kaasee nama dhiisi bakka. Ani jechuudha wanta hundaa xumureera. Rabbi lubbuu isaa jannatanaaf haasessisu haa maaru kanan isin jedhaa. Kanaafuu abdiin asiin naan jedhee jira qaaliin asiin naan jedhee jira qaaliin kun maalidha Itaaliyaan yoomiyyuu hin dhiisin. Osoo hin boqotin yoomiyyuu hin dhiisin naan jedhee kun qaalii abbaa kiyyaati. Kana yoomiyyuu haga jaarsummaatti jechuudha. Ani si cinaan jira jaartii taatee jaarsi ta'eetu wajjin jechuudha. Waliin jiraannaa qaalii abbaa kiyyaa nan dhiise jechuudha. Bareedduu keenya. Firoota kiyyaa baay'een isin jaalladha isin kabajaa ifama guddaa yoon balleeche ifama naa godhaa baay'een isin jaalladha horaa bulaayii halkan gaarii isiniif haa ta'u guyyaa gaarii isiniif haa ta'u nagaan naa bulaayii warreen chaanaalii kana ammoo jechuudha ijoollee warreen haga ammaa maatiin taane callisaatiin
subscribe jecha jedhu san subscribe naan godhaa. Inni biraa immoo warri maatiin nu taatanii laayikii fi sheerii bichaa isinirraa barbaanna. Laayikii gootanii kasaa sheerii namoota biraatiif. Akka onnee kiyya hin beektanii baay'een isin jaaladhaa dubbii isinitti hin baay'isu nagaan naa jedhaa. Horaa bulaa. Nagaan naa jedhaa horaa bulaa.